Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa ummata kiyyaa kabajamtoota ummata keenya qaqqaalii jirtanii isiniin jennaa warreen amantaa biraatis ashamaa isiniin jennaa. Gaafiin keenya kan har'aa takka Oromummaa lama waa'ee hayyoota Oromoo ka biyya alaa jiru kanarraayi. Sadaffaa waa'ee mootummaa Itoophiyaatii fi waraana adda bilisummaa uummata Oromootii jechuudha. Dhimmi keenyaarra isaan kana laallata. Takkaffaa waa'ee Oromummaa gisee fudhannu Oromummaan uummata keenya bara amma jirru kanatti uummanni Oromoo kaan du'aa, kaan lafa saamamaa, kaan daangaan fudhatamaa, daangaa irraa fudhachaa jiraachaa jira jechuudha. Yoo Oromoon tokko hidhatee mootummaan naannoo sanii hatta qaama aanaatu maan taane ciisee hirriibni hin qabuu jechuudha. Hamma hidhannoon san qaama aanaa harka seentutti yookaan aana galtutti hirriiba hin qabu jechuudha. Lammaffaa uummanni keenya naannoo Somaaleerra warri jiru Baaleerraa qabii ila Harargee tana guutumatti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya warri daangaarra jiru kuni miidhamaati jira, saamamaati jira, lafa dhabaati jira, booyaa jira jechuudha. Dhimma kanarratti mootummaan maal jedha? Kuni gaafii nama hundaati jechuudha. Kabiraati waa'ee hayyoota Oromooti. Osoo Oromoof yaadame hayyoonni Oromoo kan walitti dhufee biyya alaatitti marii taasise kuni waan sirriiti. Garuu ammoo haa ta'u hagam takka akka isaan uummata Oromootiif furmaata fiduudhaaf irratti wal mari'atan waan jiru ni laallaa jechuudha. Uummanni kuni osoo hayyoonni biyya keessaas ni jira. Biyya keessa ni jira. Nama hawaasaa waliin jiraatutu jira. Mootummaa keessaas haa ta'u, mootummaan alaas haa ta'u hedduutu jira jechuudha hayyoota Oromoo. Maaliif hayyoonni kun waliin mari'atamuu dhabe? Moo hayyoota jechuun warma biyyaa bee biyyaan baataa'u. Kunis gaafii nama hundaati. Akkamitti akka laaltani kuni gaafii keessanii jechuudha. Ammoo bara ammaa kana keessatti mootummaan ammaatiis mootummaan badhaadhinaa ka ammaa Dr. Abiy Ahmad ummata keenya irratti dararaan baay'achaa jirti. Warri biyya alaa taa'ee nuti hayyoota Oromooti, qabsaa'ota Oromooti, waraana adda bilisummaa ummata Oromooti jedhu gadadoo yakka du'a rakkoo ilmaan Oromooti irratti baay'isaa jira malee furmaanni inni godhaa jiru tokko hin jiru jechuudha. Osoo gaafa Juwaar biyya jiru, gaafa Juwaar qabsoo oofaa jiru sanii uummanni Oromoo parsantii dhibbatti amanaa ture, jala diimaas ture, itti kannee harka jetti kannee booda diimaa ture. Qeerroo fi qarree meeqa kan nuti beeynu lubbuu isaanii itti wareegan jechuudha. Qabsoon kuni galman geenye faallaa ta'e karatti hafee jechuudha. Sababaan isaas Juwaar deebi'ee maal uummataan jee bilisummaan har'aa kuni Oromoo naman taaneef yoo jiraate ifaa fudhatee baatirii qabatee iftiinfatee deemuu qabaa jee. Dhibbaan dhibbatti kuni bilisummaan Oromoodhaa kan kanaan alaa hin jiru jee jira Juwaar Mahammad. Kanaan uummata sobi. Juwaar jechuun akka lammaan baanu tapha kubbaan dhiisu. Tapha kubbaati jechuun dirree keessaa taphachuu qofa odoo hin tahin goollii galchuudhaan si lakkaawwamti jechuudha. Kanaaf goollii galchuu beekuun tapha kubbaa keessaa sadarkaa tokkoffaadhatti ilaalama. Akkana je'eetiin amana. Isinoomee maal jettanii waan kanaan. Kanaaf Juwaar haga jiru akka sagalee bosonaa je'ee Juwaar haga jiru qabsoon dhiisu, qabsoon isaatis galman geessu. Tana amanii fudhadhu naatu sitti maa jechuudha. Waan kana ta'eef uummata keenya falli keenya maali? Nuti akka hawaasaatitti ijoollee meeqa waa'ee qabsoo irratti dhabne? Fakkeenyaaf akka Harargeettiin sii kaasa wallaahi nama 200 ol kaniin beeku Harargee bahaa fi lixarraa
namoonni lubbuun isaanii wareegaman hisaabaa miti. Namoota lubbuun isaanii wareegaman hisaabaa miti. Kan ammaas qaamni miidhamee qaama miidhamaa ta'e hafe ijoollee hisaabaa miti. Sanbiraan ammaas hafayyaan isaa qabamee dirree dhawaatti hidhame ilaa arra haati isaatii fi abbaan isaa guyyaa tokkoof ijaan hin argin meeqaatu jira jechuudha. Waan kana ta'eef uummata keenya qabsoon uummata keenyaa tuni karam akka deemu jirtu naan galle. Tasadaffaa waa'ee marrooti. Waa'ee marroon osoo Oromoof qabsaa'e Oromoof osoo qabsaa'e Oromoon hin miidhamtu. Ani fakkeenyaaf Wallaggaa lixaa aanaa goommaa keessatti maal akka isaan godhaniin beeka. Hawaasa maal akka isaan godhaa turan nama qabatamaan beekuu jechuun himaa oduun ta'in. Waan kana ta'eef marroonis dhimmuma dhuunfaatiif qabsaa'e malee Oromummaadhaaf uummata Oromootiif hawaasa uummata Oromootiif yaadiitiin tokko zeeroodha kun. Waan kana yoo fudhatte mootummaan amma keessa jirru ifi marroonuu dararaa cimsaa jira uummata Oromoo irratti. Cinqii cimsaa jira. Baay'isaa jira. Rakkoo baay'isaa irratti jira uummata Oromoo irratti. Uummanni Oromoo guyyaa tokko aara galfatee gattaa'ee hin beeku. Waan kanaaf mootummaanis marroonis uummata Oromoo miidhaa waan jiraniif aduun gaaf tokko Oromoof bahuun hin oolamu. Yoo Rabbiin jedhe Oromoof aduun bahuun hin oolamu waan ta'eef ummata kiyya, ummata kabajama, ummata jaalalaa waanan jedhu akka dhaamsa nama tokkootitti qabsaawaa bara kanaa hayyoota bara kanaa wajjin raafamuun keessan hallayyaa irraan baanatti isin buusuu ta'uu isi hubadha. Hubadhaa waan kana. Mootummaan gaafa Jawaar Mahaammad biyya jirurraa qabee gaafa Oromoo Harargee fakkeenyaaf akka Harargeetti fakkeenya siif kaasa. Harka wajjin tumaa turte waan Jawaar labsii xiqqaa tokko kan inni labse namni hojiirra oolchaa ture uummata Harargeeti. Uummanni Harargee kuni miidhaan isaan gaafasii fi arra jidduu gabayaa isaaniit irratti qophiin ilaa hanga arraa jirtu hin kaafamne irra. Inuma hin kaafamne. Arraas uummata Harargee dhaamsa tokko kanneen isinii dhaamu qabsaawaa bara kanaa wajjin qabsooytanii qophii ta duraa malee itti cimtee akka isinirra teessu ofirratti hin mirkaneessinaa. Kanaaf polotikaa siyaasaa ammaa bara kanaa irraa harka fudhadhaa gara hojiitti jijjiiraayii isiniin jechuu fi asumaan assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.